warri carraa gabaa gurraachaa yookaan immoo hawaalaa irratti ergachuu hin dandeenyu. Jarri nuti bira jiru nuuf hin eeyyamanii jettanii wanti namatti tolu immoo yeroo ammaa kanatti baankiin daldala Itoophiyaallee dabaleetu jira yookaan kan duraarratti fooyyesseetu jira jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa immoo awwaashtu caalaa jettanii warri gaaffii gaafatanii awwaashtu caala. Baankii daldala Itoophiyaarraa awwaashtu caala. Baay'inni namaa garuu irra caalaatti kan fayyadamu baankii daldala Itoophiyaati. Innis immoo sababa qaba. Sababa isaas asuma viidiyoo kana keessatti ilaalla. Akkasuma gabaa gurraachii yookaan hawaalaan har'aa meeqaan olii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Arrasii Oktooberii 1 ji'a 10/2025 akka biyya Awurooppaa yookaan biyya alaatti ji'a 10ffaa guyyaa tokko seenneetu jira jechuudha. Har'a maallaqoota biyya alaa biyyoota Awurooppaa akkasumallee biyyoota Arabaa hunda dabalachuudhaan meeqaan akka sharafamaatii olii kallattii lamaatiin isinii qabadhee dhufee jira. Ni dabalee moo ni qannasee har'ammoo wanti haaraan yookaan infoormeeshiniin addatee maaltu jira kan jedhu karaa gabaa gurraachaa fi baankii daldala Itoophiyaa irratti akkasuma garaagarummaa baankii daldala Itoophiyaa fi awwaash irra jirullee waliin ilaalla. Gaaffii kan biraan gabaa gurraacha yookaan immoo isaa namni hawaalaa hojjetu awwaash baankii irratti naa erguu danda'a gaaffiin jedhullee ni jira. Isa kanas immoo asuma keessatti deebisnaa jechuudha. Isinirraa wanti eegamu yoo jiraate laayikii sheerii gochuu keessan hin irraanfatina. Anaafis immoo jajjabina akkasuma immoo laayikiin keessan kaaniif immoo sheerii akka ta'u viidiyoo kan akka arganii akka beekan akka isaan bira qaqqabuuf fayyada isiniin jedhe yeroo baay'ee deddeebii isinitti hima. Warri chaanaalaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Haga ammaatti fudhattanii simattanii warri laayik gochaa jirtan asxaa keessan akkasumallee warri maatii ta'aa jirtanii baay'ee galatooma ulfaadha. Jecha isiniif hin qabu harka keessanitti fayyaa bulaa waan yaaddan hawwitan biraan qaqqaba. Sana jechuun anis immoo jajjabaadhee guyyaarraa gara guyyaatti odeeffannoo keessattuu karaa sharafoota maallaqaa irratti jiran akka isin bira qaqqabsiisaa jiru kun tumsa isin gootaniin waan ta'eef ammallee isa kana irraa nambifatinaan qusatinaa laayikii gochuu in irraanfatinaa jecha amma kallattiimaan gara oolmaa sharafoota maallaqaa guyyaa har'aattiin olii karaa baankii daldala Itoophiyaa fi akkasuma immoo awwaash irrattis ni ilaalla. Karaa gabaa gurraachaa meeqarra jira kan jedhutti darbinaa jechuudha. Guyyaan har'aa akkuma isiniin jedhee Oktooberii 1 ji'a 10/2025 akka biyya alaatti Ameerikaa doolaarri tokko baankii daldala Itoophiyaa irratti 139 saantiima 64tiin olii jira. Kana jechuun baankii irratti akka dabalee jirudha. Warri karaa baankiitiin ergattanii aga kana gadi bu'eera moo meeqarra jirettanii yaaddoo keessan galiina baay'ee haala namatti tolurra jira jechuudha baankiin. Itti aansuunii Ameerikaa doolaarri tokko guyyaadhaa karaa gabaa gurraachaa 165 saantiima 19tiin oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa immoo saantiima xiqqoodha kan inni qannasiitii jiru. Agis maratti gadi bu'ee hin taane xiqqoo qannasiitu jira jechuudha. Inni itti aanu suuziin firankii karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti 171 saantiima 84. Karaa gabaa gurraachaa immoo suuziin firaankiin 207 saantiima 27tiin olii jira. Joordaan dinaarrii karaa baankii 206 saantiima 77. Kana jechuun joordaan dinaarriillee baankii irratti baay'ee dabalee jira jechuudha. 206 saantiima 76. Karaa gabaa gurraachaa immoo 232 saantiima 17tiin olii jira. Akkasuma yuuroon karaa baankii 163 saantiima 40. Karaa gabaa gurraachaas 193 saantiima 72tiin olii jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiin 183 saantiima 63. Karaa gabaa gurraachaa 222 saantiima 74. Kanaadaa doolaarrii karaa baankii 105 saantiima 26. Karaa gabaa gurraachaa 118 saantiima 60. Chaayinaa yeewwan karaa baankii 19 saantiima 21. Karaa gabaa gurraachaa 23 saantiima 19tiin olii jira. Inni itti aanu turkii riileen tokko karaa baankii 3 saantiima 52. Karaa gabaa gurraachaa 3 saantiima 97 olii jira jechuudha. Inni itti aanu gara biyyoota Arabaatti darbuun dursa baankii daldala Itoophiyaa immoo awwaashtu caalaa warri jettanii baankii daldala Itoophiyaa irraa awwaash baankiitu caalaa jechuudha. Garuu baankii daldala Itoophiyaa baay'inaan namni kan fayyadamu
amanamummaa qabaa akkasuma immoo dhala birrii irratti yookaan birrii dabaluu irratti namoonni qarshii keessan baankii irra kaawwatan jirtu miti namni baankii irra qarshiin kaawwata baankii daldala Itoophiyaa irratti ni dabala garuu Awwaash baankii irratti hin dabalu sanumarra jira yookaan immoo yoo dabale waanuma xiqqoodha kanaafuu nigdi baankii yookaan immoo baankii daldala Itoophiyaa isa kana caalaan nama persentii 75 ol kan fayyadamu namoonni baay'een isaanii baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Inni itti aanu Beeruut doolaarii tokko karaa gabaa gurraachaa 165 saantiibaa 19 Yaman Riyaal karaa baankii 0 saantiibaa 61 karaa gabaa gurraachaa 0 saantiibaa 69 akkasuma Omar Riyaalli tokko guyyaarraa karaa baankii 381 saantiibaa 84 karaa gabaa gurraacha ammoo Omar Riyaalli tokko 429 saantiibaa 18 Ijiptiyaan paawundii karaa baankii 3.0 saantiibaa 7 karaa gabaa gurraacha 3 saantiibaa 45 Kuwait dinaarri tokko guyyaadhaa karaa baankii 448 saantiibaa 82 karaa gabaa gurraacha 540 saantiibaa 82tiin olee jira jechuudha Kuwait dinaarri. Inni itti aanu Saawud Arabiyaadha. Kana jidduutti dallaalonni yookaan warri gabaa gurraacha hojii ta'anii Awwaash baankii irratti nu erguu danda'u gaaffii jedhu ture gaaffiin tokko. Dallaalonni gabaa gurraacha hojjetanii baay'een isaanii kan isaan fayyadamanii kan isaan fudhachuullee barbaadan baankii daldala Itoophiyaa irratti jechuudha. Caalaa kan fayyadaman baankii daldala Itoophiyaa irrattidha. Kanaan durayyuu girrigirriin gabaa gurraacha irratti kan ka'ee fi sababa gabaa gurraachi baankii daldala Itoophiyaa irratti baay'inaan hojjetuuf baay'ee daangaa darbee waan ta'eef girrigirriin irratti kan ka'eyyuu sababa kanaan jechuudha. Baay'inaan gabaa gurraachi kan hojjetu baankii daldala Itoophiyaa irratti waan ta'eef yoo dallaalonni isiniif ergan isiniif eeyyamanii Awwaash irratti akkaawuntii Awwaash irratti isiniif galuu danda'edhanii gaafatanii Awwaash irratti akka isiniif galu godhachuuti dandeessu jechuudha. Kana dallaalotatu deebisuu danda'a gaaffii kana. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaaladha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko guyyaadhaa karaa baankii irratti 37 saantiibaa 23 karaa gabaa gurraachaa 44 saantiibaa 66tiin olee jira Saawud Arabiyaani. Akkasuma Dubaay Dirham karaa baankii 37 saantiibaa 23 karaa gabaa gurraachaa 44 saantiibaa 95 Bahariin Dinaar karaa baankii 389 saantiibaa 36 karaa gabaa gurraachaa immoo Bahariin Dinaarri tokko guyyaarraa 437 saantiibaa 73 akkasuma Awustiraaliyaa doolaarrii karaa baankii 97 saantiibaa 12 karaa gabaa gurraachaa immoo 109 saantiibaa 23tiin olee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruupiidha. Indiyaan Ruupiin tokko karaa baankii 1 saantiibaa 66 karaa gabaa gurraachaas 1 saantiibaa 86tiin olee jira. Suudiin Kiroonii karaa baankii 15 saantiibaa 62 karaa gabaa gurraachaa 17 saantiibaa 58 akkasuma Saawuz Afrikaa Raandiin tokko karaa baankii 8 saantiibaa 54 Katar Riyaal karaa baankii 40 saantiibaa 33 Katar Riyaallis immoo har'a baankii irrattis dabalee jirachuudha. Innis immoo Katar Riyaalli tokko baankii irratti 40 saantiibaa 33 karaa gabaa gurraachaa 42 saantiibaa 88 inni dhumaa fi inni itti aanu Iraaq Dinaaridha. Sharafoota maallaqaa biyya alaa guyyaa har'aa Oktoobarii 1/10/2025 karaa baankii fi gabaa gurraachaa ittiin olii kana fakkaataa jechuudha. Egaa dallaalonni karaa gabaa gurraachaa ergan Awwaash irratti nu erguu danda'a warri jettanii kana daldalaa keessattuu deebisuu danda'a. Akkaawuntii Awwaash baankii yoo qabaattanii Awwaash baankiin qabaa sirratti akkanaa galuun barbaada yoo jettan ookee dhiyoo isinirraa fudhatee taanaan baay'inaan kanan beekwanii dallaalaan kan inni hojjetu kan gabaa gurraachi kan inni hojjechaa jiru baay'inaan baankii daldala Itoophiyaa irratti dallaalotuma keessan gaafadha. Isa kanaaf inni itti aanu Awwaash baankii irratti har'a Oktoobar 1/2025 jedhe Awwaash baankiis immoo beeksisa inni baasee maxxansee ilaalaa jechuudha. Kan biyyoota muraasaa yookaan immoo kan dabalee irratti baaseetu jira. Innis Ameerikaa doolaarrii tokko 141 saantiibaa 63 paawundi staarlingiin
dhibba tokkoof 90 tuqaa saantiba 53 yuuroo dhibba tokkoo fi 66 tuqaa 0 saantiba 22 Awaash baankii irrattidha kana nama isinitti himaa jiru. Inni itti aanu suuziin firaankiidha. Suuziin firaankiin tokko dhibba tokkoof 72 tuqaa saantiba 90 inni itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko har'a Awaash baankii irratti 42 tuqaa saantiba 37tiin oolii jira jedhas gubbaa irratti jechuudha websaayitii isaanii irraati. 42 tuqaa saantiba 37 oolii jira jedha Awaash baankii irratti Saawud Arabiyaa riyaalli tokko. Inni itti aanu Dubaay dirham 43 tuqaa saantiba 30tiin oolii jira. Akkasuma Kanaadaa doolaarri Awaash baankii irratti 104 tuqaa saantiba 84tiin oolii jira jedha. Gaaffii keessaniifis aga tokko gaaffiin addaan jiru waan ta'eef kan jiru irratti immoo deebiseetii jira. Kana fakkaata viidiyoo biraatiin akan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti nagaatti laayik sheer gochuun irraa hin irraanfatinaa baay'ee.